konkolaataa isaarraa bu'ee wayita deebi'utti balbala konkolaataa isaa bananii rasaasaan dhahanii akka miliqan adda baasuu ibsan. Kanneen shakkaman to'atamaniiru kaanis hordofamaa jiru jedhan komishinarichi. Hawaasi qaama nageenyaa fi mootummaa waliin akka hiriirus gaafatan. Waa'ee ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa irratti odeeffannoo haga ammaatti jiru waahila kiyya magaalaa Finfinnee jiru Habtaamuu Xibabuu gaafadheera. Galatoomii Hamzaa oduun ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa galgala kaleessaa naannoo sa'a afuriitti miidiyaa hawaasummaa irratti haasa'amuu kan eegalee sanaan booda reeffi isaa qorannoodhaaf gara hospitaala Phaawulositti ergame. Halkan sana namoonni kallattii garaagaraa irraa gara magaalaa Finfinneetti imalaati kan turanii ganamas wayita reeffi isaa hospitaala Phaawulos bahee gara magaalaa Amboo imaluudhaaf jedhutti lakkoofsa namoota hedduu jechuudha mormii isaanii dhageessaa turanii gadda isaanii ibsachaati kan turanii. Sana booda garuu reeffi isaa gara magaalaa Amboo akka qajeeletti ture kan hubachuun danda'ame. Haa ta'u malee karaarraa deebi'ee gara giddugala aadaa Oromootti dhufuusaati kan mirkaneeffachuu dandeenye. Turree ganama har'aa intarneetiin cufameera. Gama intarneetiitiin odeeffannoo argachuun hin danda'amu. Bilbileetti hordofaa kan turre dhimmicha. Magaalota Oromiyaa kunneen dhiyoo fi fagoo jiran hedduu keessattis namoonni gadda isaanii ibsachuudhaaf daandiitti bahaniiti kan isaan turanii magaalaa Finfinnee dabalatee jechuudha. Godinaalee garaa keessatti lubbuun namoota akka darbe qulqulleeffachuu dandeenyeeti kan jirru. Yeroo ammaa kana reeffi artist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo mana maatii isaa gahuusaa dhageenyetti kan inni jiru qulqulleeffanneetiin jirra. Reeffi isaa helikopteraan gara magaalichaatti akka fudhatamedha kan dhageenye. Namoonni hedduun gara magaalaa Finfinnee dhufaati kan turanii reeffa simachuudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee reeffi gara magaalaa Finfinneetti yeroo deebi'u kaan isaanii dacha'anii gara magaalaa Amboo hoolotaa fi magaalota gama lixaa jiran hedduutti namoonni deebi'aati kan isaan turan. Kanaan wal qabatee amma waa'een siidaawwan Finfinnee keessa jiranii siidaa Minilik kanneen biroo irrattis xiyyeeffatamee akka turee fi namoonni sababa sanaa illee akka miidhamaa turanii fi eegumsi guddaan siidaa Minilikiif taasifamaa akka jiru fa'aa dhagaa turre. Kanaan wal qabatee haalli jiru maal fakkaatame? Namoonni dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisaa turanii halkanuma yookaan immoo obboroodhaan jechuudha. Siidaa Minilik naannoo Ejersa Goroo kan Piyaasaa jedhamuudhaan beekamutti argamu akka ka'uuf dhaadachaa turanii gaafachaa turanii. Siidaan kun akka ka'u guyyaa irraa kanas namoonni lakkoofsi isaanii hedduu jedhamu gara iddichaatti imaluudhaan siidaa kana kaasuudhaaf yaalii taasisuu isaanii maddoota naannoo sana turan irraa dhageenyetti kan turre. Haa ta'u malee lakkoofsi nootii nageenyaa baay'ee jedhamu iddichatti bobba'uudhaan siidaan kun osoo hin diigamin akka yookaan immoo achuma akka jirudha kan qulqulleeffachuu dandeenye. Magaalaa Adaamaattis jiraattonni hedduminaan hiriira ba'uun gadda isaanii ibsachaa turan. Haala achi ture immoo waahila kiyya Bizoorq Olaanaarraa odeeffadheera. Mormii kanaaf egaa magaalaa Adaamaatti naannoo bariisaa 12tti namoonni karaatti bahanii gadda isaanii ibsachaa kan turanii kanneen booda dhukaasatu jalqabame. Raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisoonni Oromiyaa turanii baay'inaani. Dhukaasni kan naannoo sa'a lamaatti jalqabe hanga sa'a 7tti baay'inaan osoo walirraa hin citin dhagahamaa ture. Waajjiraaleen gubatanii jiru. Kanaan alattis sochiin hundi magaalattii irraa guutummaatti dhaabbateera jechuun hin danda'ama. Hospitaala Adaamaa bilbilee gaafadheetiin jira hojii gaggeessaa Dr. Mokonnin Fayyisaa bilbilee gaafadheetiin ture. Naannoo sa'aatii 9tti jechuudha gabaasni itti mukuni. Namoonni 5 iddoo jeequmsaa kanatti lubbuun isaanii darbee akka gara hospitaalaa dhufanidha. Rasaasan kan dhaaman akka ta'ellee qaama isaanii irraa ni mul'atan jiranii. Kanaan alattis magaalaa Adaamaa irraa miidhaa cimaa fi salphaan namoonni 75 ta'an akka hospitaala seenanii jiranii. Iddoowwan ollaa magaalaa Adaamaa jiranitti illee mormiin kun deemaa waan tureef iddoowwan kanneen irraallee gara hospitaala Adaamaa namni baay'inaan dhufaa akka jiru keessumaan magaalaa dheeraa irraa kanneen dhufan miidhama cimaa kan qaban akka ta'ee fi namoonni 3 inumayyuu kutaa yaalii cimaa akka seenanii jiranidha. Kan magaalaa dheeraa kun daran hammaataa akka ta'edha Dr. Mokonnin illee kan natti himanii. Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa mormuun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hiriirri ba'amaa ooleera. Lubbuun namaaf qabeenyis miidhameera. Godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti namoonni 2 hiriirarratti ajjeefamuuf hedduun miidhamu. Hojjetaan hospitaala magaalaa Ciroo Dr. Saadaam Alwaan akkanaan nutti himaniiru. Ganama sa'a 2tti yeroo iddoo hojii seennu namni rasaasan dhaamee gara hospitaala keenyaa dhufaa ture akka hospitaala Cirootti. Walumaa galatti gara nama 35 dhaame.
tokko battalumatti lubbuun isaa ba'ee matarra dhaamee ture waan ta'eef tokko immoo kutaa opereeshinaa seenee qoma isaa gara bitaa gara onnee kana jalarra dhaamee opereeshinaa seenee kutaa opereeshinaa keessatti bayyanatu hin dandeenye dhiigallee eega fudhataa ture. Opereeshinni godhamaa fi eega jiru achitti opereeshina keessatti du'ee tokko immoo opereeshinni garaa keessa dhaamee lafeen wal hormaata kunis cabee ture opereeshina godhamee yoo ergine Indo akaratti dua jeni ego operation godhamee booda gara rifarii gara Adaamaa kadeemes tokko hin jira. Walumaa galatti ammas qomarra dhaamee dhiigni sombatti yaa'ee amma operation godhamee fi dhiigni irraa ba'aa jirus gara nama 3 jira. Magaalaa Naqamtee keessattis namoonni 3 ajjeefamuu fi kaan madaa'uu hospitaala Naqamtee irraa Dr. Bultoosaan akkanaan nutti himaniiru. Kutaa emergency sana yeroo yaalutti dhukaasni magaalaa keessaa dhaga'ama ture. Gara ganamaa naannoo sa'aatii 4 keessa maamilli baay'een rasaasaan rukutamanii dhufanii walumaa galatti namoonni gara 13 rasaasaan rukutamee kan dhufe amma galgala kanaatti jechuudha. Amma kutaa sana gadhiisee bahee jira. Isaan keessa namoonni 10 sibiiliidha. Namoonni 3 immoo poolisii humna addaa Oromiyaati. 10 sibiiliin sun keessaa immoo namni 3 du'eera. Namni 7 immoo ammayyuu yaalii argachaa jiru hospitaala keenya ciisanii. Sana keessa namni 2 shamarran turani warri du'an sadanuu garuu dhiirota. Gama umriitiin wayita laallu. Sadan isaanii warri rukutamanii du'an dhiirota umriin 2 umurii isaanii 20 tokko 22dha. Magaalonni hiriirri mormii keessatti gaggeeffamaa oole ammallee tasgabbii akka hin qabnee fi sochiin hunduu dhaabbatee jiraachuu jiraattonni dubbisnee ni himu. Halkan sa'a 5 irraa uummanni yaa'ee karaa cufee sagalee dhageessisaa haala isa irra turanii haala isa irraa immoo darbaniitiin lafti bariinaa ammoo uummanni martinuu yaa'aniitiin sagalee walii dhageessisaa turanii mootummaan dhimma battaanyiin Oromiyaallee dhufaniitiin homaan nuyi rakkisuun isin waliin jirraa jedhanii nu jajjabeessaa turanii haala akkasiitiin deddeemamaa ture haga sa'aatii 7-8 akkas jechuudha guyyaa keessa achi deemameetiin gara galgalaa kan ammoo dubbiin hin jabaatte natti fakkaata walitti dhabdeen hin jira namni aariiwwan garaagaraa baballeessuunis ni jira wanti kunniin jajjabaataa dhufee jennaan tuksee galanii tuksii kana ammoo namoota haga 3 akkas dhahamanii jiran waajjirri gubatees ni jira waajjira qofaa miti gamoowwan garaagaraas caccabanii jiranii konkolaataanis jira kan gubate karaa ammoo cufamee jira gommaa wantootni garaagaraa fi kunniin karaa irratti gubatee jira ammallee karaa akkuma cufametti jira jechuudha. Guyyaa har'aa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa bakka reeffii artist Hacaaluu Hundeessaa ture giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessaa qabamuu fi amma eessa akka jiran akka kan hin beekne ta'uu dura taa'an paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa akkanaan nutti himaniiru. Wala chiturra jedhani na bilbilanii hidhamanii dhufan jedhani anammoos saatii 6 akkabaabii qabee silkiin isaanii narraa citeeru. Kanaaf amma quban qabdanii? Quban qabu. Saatii 6 qabee silkiin lachuun hojjetu. Warri ijoolleen immoo achi jirra jedhanii bilbilanii jala lachuu qabamaniiru kan jedhudha kanan qabu. Warri odeeffannoo kana isinitti himanii qabamanii mana hidhaa galan immoo hin to'ataman immoo poolisii federaalaa qabe immoo maaltu ture jedhan mee? Bakkalaakaa irratti fakkaatu. Qabanii eessa geessan jedhan? Eessa geessanii namni beekee natti hin jiru. Kanaafuu amma eessa buutee isaanii hin beektanii jechuudha? Hin beeknu. Isiniinis manni keessan marfamee ture isin qabuuf yaadaa turanii jedhanii odeessaa turan wanta akkasii mul'ateera? Lakki. Kanaaf amma akkam gootu akkamitti itti deemtu amma miseensota keessan kana akkamittiin eessa buutee isaanii bartuu maal gochuuf jirtu? Warra mootummaa warran beeku bilbilee fi naan deebifne meeshaalee naan deebifne jaawolee bulee warra jaarsolii jedhamus gaggaafadheera isaanis waan beekan hin qabani mee jaawolee bulee gar tokkottuma deema ta'a. Namni mana Jawaarii naa bilbile daqiiqaa 10 booddee fuuldura innis jaawoon isaas akkan jedhedha. Dhaggeeffattoota keenya Mammooduu gaggabaabsee isinitti himaa ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa booda qondaaltonni mootummaa biyyattii gadda isaanii ibsataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad, Pireezidaant Saalawarqi Zawudee, Daayireektara dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom fi kanneen biroon gumaata artist Hacaaluu leellisuun gadda isaanii ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi galgala kana ibsa kennanii yakkamtoota seeratti dhiyeessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti akka xiyyeeffatan ibsaniiru.
Miidiyaan OMN humnoonni federaalaa istuudiyoo isaa seenuun hojjetoota isaa qabee akka deeme himeera. Haga ammaatti eessa akka jiran akka hin beeknes ibseera. Ibsa dabalataaf gara hooggansa isaanii bilbilee argachuu hin dandeenye. Dinagdeen Ameerikaa dandamachuuf waggoota akka itti fudhatu baankiin federaalaa biyyattii ibsee sababa koronaa vaayirasiin kanneen dinagdee keessaa ba'anii turan amma suduudaan hojiitti deebi'aa jiraatanillee garuu dinagdee biyyattii bakka itti deebisuun qormaata guddaadha jedhu qondaaltonni. Ameerikaan golgaa fuulaaf afaanii yookiin maaskii bilisaan lammiilee isheef dhiyeessuu fi qondaalli ittisa dhibee biyyattii maaskii qulqullina qabu hawaasaaf tola ni dhiyeessina jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Odeessa keenyas xumuraarra geenyerra reeffi artiist Hacaaluu Hundeessaa gara magaalaa Ambootti geeffamu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mirkaneessaniiru. Obbo Shimallis ibsa kennanii reeffi artiistii kana gara Amboo ka geeffame gaaffii maatiirraa dhiyaateenii jedhaniiru. Guyyoota shanan itti aananii fi naannichatti alaabaawwan gadi siqanii mirmirfamus jedhan. Gama kaaniin ammoo pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo kan ta'anii fi koree sirna awwaalchaa keessa akka jiran kan nutti himan Dr. Taaddasaa Qana'ii guyyaan awwaalchaa yoom akka tahe BBC'tti himaniiru. Istaanitti yaadaa jirra. Ganama murteessinaa jechuudha. Ganama wal argine namoonni koreen ganama wal argine waan hundumaa wanni jenna. Amma namni achuma turre miira keessa jira yaa ta'eef waanuma tokko mijeessuun iyyuu hin danda'amu waan ta'eef. Ofii fedha maatii ta'eeti gara Ambootti reeffi akka dhufu ta'e moo dhibbaadhuma kan biraatu jira? Anoo kana hin beeku. Ganama asii baanee namni naafne biyyatti karaan baay'ee cufamaa ture. Yoo achi geenyu reenfi karaatti nutti dhufee ture xinnoo Finfinneetti ol deebi'een hin jedhanii ol baanee Finfinneen munnaa reefu mannaa achi geenyu immoo deebi'ee gara Amboo deemeeraan hin jedhaninnaa hin hubanne. Ganama reeffi Hacaaluu gara magaalaa Ambootti geeffamaa akka ture ta'us sirni awwaalchaa Finfinneetti raawwatamuu qaba yaadi jedhuun gara galma aadaa Oromootti deebi'ee ture. Dhaggeeffattoota keenya odeessa keenya xumuruu keenyaan dura oduu tokkoon irra sinii buusa. UK keessatti dawaan dhibee busaarraa nama fayyisu hydroxychloroquine hojiirra ooluuf yaaliin deebi'ee gale. Dawaan koronaa vaayirasii irraa nama fayyisa jechuun US keessatti yaaliif eegalamee ture kun boodarra dhaabbata fayyaa addunyaatiin dhorkameera.